seenaa muuziqaaf aartii Oromoo keessatti maqaa olaanaa gonfachuu kan danda'e albama tokkoo fi sirboota qeenxee danuu Oromoodhaaf kan gumaache jalqaba bara 1990moota keessaa aartii Oromootti makame wallisaa dargaggeessa akka wallisaa hangafaatti ilaalamu artist Mahadii Xiqqaan guyyaa iidaa jimmata dabre dhukkuba tasaa galgala toora zaalamaa isa hubeen hospitaala geeffamus toora galgala za'a shanii fi walakkaa kanatti akkan deebineetti addunyaa teenyarraa aakhiramuun dhagahameeti jira. Artistiin jaalatamaan Mahadii Xiqqaan sabtii kaleessaa salaata zuurii booda magaalaa dhaloota isaatii fi itti guddate Dirree Dhawaatti hawaasni bal'aan bahee qondaaltotni mootummaa olaanoon argamanii masgid Xaaliyaanitti sirni gaggeessaa erga taasifameef booda qabrii hawaasa Islaamaa Sayyid Abdallaatti awwaalamuun beekameeti jira. Artistoota gameeyyii Dirreen Dhawaa biqilchite keessaa tokko kan ta'e artist Mahadii Abdurrahmaan Usmaan yookaan Mahadii Xiqqaan dheengadda galgala dhukkuba tasaa onnee isaa irratti hubame umrii itti fiigeen qufin Oromoo itti tajaajiluu danda'u irratti nu biraa godaaneeti jira. Wallisaa jaalatamaan kun seenaa muuziqaa aartii Oromoo keessatti dandeettii olaanaa artistoota qaban keessaa isa tokko hoggaaniif ta'u qindeessaa muuziqaa olaanaadha. Mahadii Xiqqaan walaloo ni barreessa, jadala uumuu danda'a, meeshaalee muuziqaa kanneen akka kiiboordii, piyaanoo, gitaaraa bareechee taphachuun beekama. Ijoollummaa isaatiin muuziqaa jalqabe baandii Moonaark keessa waggoota dheeraaf hojjechuun danda'eera. Walakkeessa bara 1990moota irratti albama Bareedduu Baadiyyaa jedhu maxxanseen hedduu jaalatameera. Sirboota isaa keessaa Addiyyee Bareedduu, Shimbirroo Halkanii, sirba Aruuzaa dabalatee sirboota jaalataman hedduu qaba. Mahadii Xiqqaan sirboota qeenxee danuus hojjechuun gumaacheera. Addiyyee Bareedduu ililii fakkaatu yaa urjii hangaatu. Addiyyee Bareedduu ililii fakkaatu yaa urjii hangaatu. Oromai Multimedia Promotion khaleessa sirna awwaalchisaa irratti argamuun hiriyoonni isaa namoonni isa waliin hojjetan maal ja'an waa isaa maal yaadatan gabaabsinee haasa'isineeti jirra. Yaa obboleessa yeroo dheeraa wajjin ture dhugaa. Yeroo akka dagaggamaatti dhuma fayyaa qabu guyyaa lama dura wal agarree ture. Amma ganama kana eda akkana akramee rabbi ramataa godhuuf nama guddaadha namni. Eda galgala isaa shanii irraa jalqabee hanga ammaatti gadda guddaa keessa jirra. Wallisaa artistii keenya Mahadii Xiqqaan wallisaa qofa osoo hin taane ogeessa muuziqaadhaati, doktora muuziqaati. Namni Dr. Artist Alii Birraan hedduu dinqisiifatuuf jaalatu keessaa wallisaa Mahadii Xiqqaadha. Mahadii Xiqqaan nuti akkuma naaf inni beektaa ijoollee ganda takkaati ollaadha. Balisa kiyya kanarra guddaati. Nama hedduu naamusa qabu, nama hedduu maatii isaa jaalatu, nama hedduu saba isaa jaalatu, nama tokkummatti amanu. Wallisaa afaan Oromoo qofa osoo hin taane afaan feete nama wallisuu danda'u. Yeroo afaan Oromoodhaa sirbu qofa namni hedduun haa beeku malee afaan Somaalee ni sirba, Affaar ni sirba, afaan Hadaree ni sirba. Inni bakka bu'aa Dr. Artist Alii Birraati. በጣም ደስተኛ ነኝ በዚህ በማልችለው ስሜት ውስጥ ሆኜ ይሄን በመጠየቃችሁ በጣም ደስተኛ ነኝ። ማህዲ እንግዲህ የብዙ የሙዚቃ
አኗኗሩም የካምፓኒ አኗኗር ነው። የሁሉም ሰብሳቢ ነው። ያለውንም የማይደብቅ እውቀቱን የሚሰጥ እውቀት ፈልጎ ለሄደ እውቀት የሚሰጥ እዚህ ላይ ደረስኩበት ትልቁ አባቴ በልዩ ስሜን በእኔ አጠራር አባ ኪያ ብዬ ነው የምጠራው። ማህዲን ማለት ብዙ ነው። የትኛው ነው አሉ ይሄ ነው ከማህዲ ጋር ያለኝ ጉዳይ በጣም ብዙ ነው። ማውራትም አልችልም። የሆነ ነገር በጣም አሳዛኝ ነው። ጨጓራዬን ያመኛል፣ በዚህ ቀንና በዚህ ይስበኛል ነው ያለኝ ጠዋት ላይ። ማታ ላይ ያ ሲሆን ምንድነው አፕሪል ዘፉል ነው ምንድነው ሰው ደግሞ በወንድሙ እንደዚህ ይፈርዳሉ ይሄ ምናምን አልኩኝና ማህዲን ወንኒን ጀቹ ደንደዩ አማ ቢከ ከነትለ ስለ ሀሰው በርባዱ ቱሬ አከ ገደነ ደገፈመን ቢከ ቲያሰውኒ ሚቲ ሄዱ ገድኔ ነመሁንዳ ገደ ኡመተ ኢትዮጵያ ኡመተ ኦሮሞ ሁንዳ ገደቲ ደገፈመ ማህዲን ጋ ድንገቱማ አኩማ ዋን ሉኩበ መገራ ድንገቱማ ቀበሜቲ ኩማ ድንገታቲ ሆስፒታል ገይሲኔ ወልአኑ ፊሌ የሮ ኦሶ አርከኔ ደፌቱማ ኑ ሀርካ በሄ ጀቹ ገሩ ወኒና አገል ወኒና ደገፈሙ አያመ ጉዳዳ ጉያ ኢዳቲ ረቢ ጎዴፍ ወረ ጀነታቲ ረቢን ልቡሳ ጀነታና ቀነኔስ ጉዳ ረርጌተናፍ ኻይ ጉያ ተካ ሐዋሳ ሳራ ገለተን አርከቲኒ ነማ ኸይሰይ ፊ ኦልባበቴሌ ዱበቹ እንደንደኝ ገርቴ ሁንዳ ኸኛ ወሬን አማ ኸይሳፉ ጀነሬሽን አማንተና ለፋኸው ዱባ ወሬን ኸይሳፉ ሜሻ ተበቹዳን ወራ አማ ጅሩ ኸን ኸራ ቀብሲሴ ማዲዳ ወላሂ ማዲን አከና ጀይብ ሱንደንደው ነምኒ አከድሬ ዶት tokkichi hafe islaamaadii ture hawaasni keenya hedduu nama gaddisiisa. Bara 1970 ummaa isaa Adde Zeynii Mahammad Abdullaahi fi abbaa isaa obbo Abdurrahmaan Usmaan Abdullaahi irraa magaalaa Dirree Dhawaa ganda Caataraatti dhalatee kan guddatee artist Mahadii Xiqqaan akkuma ijoollee hundaatti umriinsaa barnootaaf yoo gahu man barnoota Laga Harreetti barumsa jalqabe. Hanga kutaa 8 mana barumsa Laga Harreetti erga baratee booda kutaa 9 hanga 12 mana barumsa waliigalaaf qophaa'insa Dirree Dhawaa high schoolitti barachuu dandeetti jira. Barumsa qalamaatiinis taanaan hedduu jabaa fi barataa jabaa akka ture dubbatama. Artist Mahadii Xiqqaan ijoollummaa isaatiin muuziqaa yoo jalqabu seenaa muuziqaaf aartii Oromoo keessatti artistootni maqaa Mahadii jedhu qaban lama isa dura jiraachuu isaatiin wal qabate maqaa masoo Mahadii Xiqqaa jedhuun uummata biratti beekameera. Aruuza namoota hedduu bareechee miidhagsee wallisa. Konsertiiwwan hedduu irratti artistoota gurguddaadhaaf meeshaawwan muuziqaa taphachuun beekama. Mahadii Xiqqaan meeshaawwan muuziqaa hedduu taphachuun maleettis albamoota hedduu qindeessuudhaan walaloowwan hedduu artistootaaf kennuudhaan gumaacha olaanaa taasiseera. Artistoota afaan Oromoo qofaa miti artistoota afaan biraa weellisuu danda'an biraa waliin illee hariiroo gaarii fi walitti dhufeenya jabaa akka qabu beekama. Fakkeenyaaf artistii afaan Amaaraa Iyyoob Makonnin jedhamuun beekamu sirba qeenxee takkittii afaan Oromootiin wallise. Jaalalaan najjira jettum walaloof jedaloo isaa khallaateef artist Mahadii Xiqqaa akka ta'e galmeen seenaa ni agarsiisa. Jaalalaan najjira jaalaltii teena taajigara meelakisi fagaatu fira si rana kebdi jaalaltii. Yonana te malsi fagati si rana kabde jalalti Yonana te malsi fagati. Qindeessitoota muuziqaa gurguddaa akka Eliyaas Malkaafaa waliinis hojjechuu dandeetti jira. Dandeettiin muuziqaa qindeessuu isaa imalmaanaa jabaadha. Artist Mahadii Abdurrahmaan fuula dura seenaa jireenya isaa guutuu qabannee dhiyaachuuf yaalla. Sirna awwaalcha isaa kaleessa Dirree Dhawaa Sayyid Abdallatti yoo gaggeeffamu kan itti aanaa kantiibaa fi hoogganaa biiroo daldalaaf industirii investimentii bulchiinsa Dirree Dhawaa obbo Harbibuu dabalatee qondaaltotni mootummaa hedduun argamanii jiran. Hawaasni Oromoo bal'inaan bahanii sirna gaggeeffamuu
geggeessaa gaarii awwaalcha bareedaa taasisaniif jiran. Artist Mahadii Xiqqaan nama bultii ijaare abbaa ijoollee dubaraa 3 yoo ta'u hojiilee muuziqaa hojjetee xumure kan ummata biraan hin gahin toora albama 3 ol ta'an akka qabu dubbatama. Artist Mahadii Xiqqaan Mahadii Abdurrahmaan Usmaan wallisaa jaalatamaan hawaasa Oromoo tajaajilaa ture. dhalatee waggaa 48tti addunyaa teenyarraa du'aan akhiramuunsaa mirkanaaweera. Sirni awwaalcha isaatii sabti khaleessaa bifa miidhagaaf hawwataa ta'een gaggeeffame. Oromaay Multimeediyaan onneerraa gaddaam firaaf aaliisaa maatii hiriyoota isaatiif dinqisiifattootaaf jaalattoota isaa maraaf jajjabina hawwina. Lubbuu artist Mahadii Xiqqaatiif jannata hawwaa horfii teenya tanumaa walii galchina. Yammu wal kekisan lame wal jalatu jora suqnawa inna warifatu eke imani ijiwan agarku gammachu pagati nasumbat kabutu ya biya gammachu dia rawate terkin garbahu gadabi kabute.